Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa dhaqqabu attamooltan Kibxata hagayya 17 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaala'ina jireenyaa uummatarra dhiibbaa kaa'e salphisuuf hojjetaa jira jedhe. Godina Gujii keessaa uummanni 300,000tti tilmaamamu gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa eeggachuun gabaasamee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Yuunivarsiitiin Wallaggaa mana barnootaa muuziqaa maqaa aartist Haacaaluu Hundeessaan moggaafame eebbisiisee jira. Waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Hawaasni Oromoo kutaa Minisootaa tajaajilanni hawaasa naannoof kennu ilaalchisee gabaasa addaa qindaa'es gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa. Ashama akka mooltan oduuwwan keenya har'aa kunooti. Itti gaafatamtoonni biiroolee nageenyaa naannolee Sidaamaa, Oromiyaa fi bulchiinsa Kibbaa magaalaa hawaasaa keessatti wal ga'uudhaan Itoophiyaa diiguudhaaf yaalii gochaa jira garee jedhan. Isa mootummaan Itoophiyaa Onag Shanee jedhee waamu waliin barbadeessina jechuudhaan waliigaltee akka taasisanii gabaasni Yoonaataan Zebidiyoos hawaasaa irraa ergee ibseera. Gabaasni kun itti dabaluudhaan odeeffannoo biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Sidaamaa waabeffachuudhaan akka jedhetti haleellaa shororkeessummaa raawwachuudhaa fi namootaan of qopheessaa turan jedhaman boombii 16 wajjiniin magaalaa hawaasaa keessatti to'annoo jala oolaniiru. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannoo Oromiyaa gareen isaan Onag Shanee jedhanii waaman humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa wajjiniin waraansa ta'e keessa galuu isaa kan ibse gabaasni kun hidhattoonni karaa guddicha Moyyaalee deemu cufaniiru oduun jedhu dhugaa akka hin taane ibsuu isaanii beeksiseera. Gareen mootummaan Onag Shanee jedhee shororkeessummaatti ramade isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii waliin hariiroo waraanaa tolfachuun isaanii erga gabaasame as naannoo Oromiyaatii fi daangaalee irratti namootni nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebidiyoos ibseera. Gareen Taalibaan Afgaanistaaniin qabachuun isaa gareewwan adda addaa warreen akka Al-Shabaab kakaasuu danda'a yaaddoon jedhu ol ka'aa deemaa jira. Akka beektonni yaada kennan jedhanitti yemmuu yookiin yoo humni naga eegdota addunyaa Somaaliyaa keessa jiru biyyattii mootummaa Somaaliyaatti dhiisee ba'e wanti amma Afgaanistaan keessatti ta'aa jiru Somaaliyaa keessattis ta'uunsaa hin oolu. Erga dhaabbanni miidiyaa Somaaliyaa keessa jiru kan Al-Shabaabiin deeggaru Taalibaan Afgaanistaaniin qabachuu isaatii fi gammachuu isaa ibsee booda hangawaan humna tikaa Somaaliyaa duraanii Abdulsalaam Guuleed akka jedhanitti mootummaan Somaaliyaa humnoota addunyaa baay'isee abdachuu yoo dhiise malee Somaaliyaan waan amma Afgaanistaan argaa jirtu arguu dandeessi. Al-Shabaab yeroo ammaa akka Taalibaan humna waraanaa qabaachuu baatus karaa Taalibaan irraa yoo deemuu barbaadan garuu wanti isaan dhaabuu danda'u akka hin jirre Abdulsalaam Guuleed himaniiru. Akka karoora tarsiimoo bara 2018tti mallatteeffametti humni nageenyaa Afrikaa inni Somaaliyaa keessa jiru yookiin Amisoom jedhamee beekamu Somaaliyaa gallakkisee ba'uudhaan duratti itti gaafatamummaa sabaatinsa Somaaliyaa humnoota nageenyaa biyyattiitti dabarsee kennuu qaba. Akka humni waraanaa Somaaliyaa keessa jiru jedhutti ji'a darbe keessa loltoonni Al-Shabaab 250 ajjeefamanii turan. Lolli sun kan taasifame gargaarsa Amisoomiin ala humnoota mootummaa Soomaaliyaatiin. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Biyyoottan lammiilee isaanii Afgaanistaan keessaa baasuu guyyaa lammaffaadhaa fi har'as itti fufanii oolaniiru. Ministeerri humnoota waraanaa biyya Faransaay Florence Parly akka jedhanitti xiyyaarri waraanaa lammiilee Faransaay fe'ee galgala kaleessaa biyya United Arab Emirates keessa qubateera. Faransaay bararii marsaa lammaffaadhaafis qophaa'aa akka jirtu gabaasameera. Biyyi Hindii guyyaa har'aa dippiloomaatota
Hojjettoota embaasii fi humnoottan nageenyaa Afgaanistaan keessa turan dabalatee namoottan 140 balalii addaa kan humna waraanaatiin Kaabul keessaa baasteetti. Akka waraanni Yuunaayitid Isteetsi mirkaneessetti guyyaa kaleessaa buufata xiyyaaraa keessatti namoonni dhukaasa banan 2 ajjeefamaniiru. Akka itti gaafatamaan dhimma pireesii Peentaagoon Joon Karbii jedhanitti yaaliin namoonni 2 ajjeefaman kun taasisan balaa dhugaadhaa fi qabatamaa ta'edha. Hangawaa Yuunaayitid Isteetsi kan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan akka VOA'tti himanitti yommuu xiyyaarri fe'iisaa Yuunaayitid Isteetsi ka'uudhaaf jedhu siviilonni hedduun du'aniiru. Dhimmichi yeroo ammaa qoratamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga Taalibaan Kaabuliin qabatee as ibsa kennaniin waraana Afgaanistaan keessaa baasuudhaaf murtoon isaan dabarsan sirrii ta'uu isaa dubbataniiru. Lola Ameerikaa isa bara dheeraadhaaf taasifame xumuruudhaan Afgaanistaan keessaa ba'uun waadaa duula filannoo isaanii keessaa isa tokko waan ta'eef murtoon isaanii sirrii ta'uu isaa pireezidaantii Joo Baayiden har'a ibsa kennaniin himaniiru. Akka Baayiden dabalanii jedhanitti gareen Taalibaanii waadaa seene kabajee karaa bulchiinsa hammayyaa ta'e irra deemuu isaatii fi yookiin gocha bara 1996 hanga 2001tti yommuu taayitaa irra ture raawwachaa ture deebisee raawwachuu isaa addunyaan ilaalcha cimaadhaan ilaalaa jira. Gara seera shari'aatti deebi'anii akka dubartoonni mataadhaa amma miilaatti haguuggatan dirqisiisu. Dubartoonni dhiira firummaa wajjin hin qabanu malee kophaa isaanii akka alatti hin argamne ajaju. Ijoolleen durbaa akka mana barumsaa hin deemne taasisu. Mana siniimaa, muuziqaa fi televezyiinii cufu. Namoottan seera shari'aa Taalibaan morman addabaabaayii irratti reebu yookiin ajjeesu jedhanii kan gaafatanii Joo Baayiden waggaa darbe biyya Kaataar keessatti yommuu Taalibaanii wajjiniin mariin dippiloomaasii taasifamu dubartoonni akka seera Islaamaatti hojjechuudhaa fi barachuu dabalatee mirga walqixa ta'e akka qabaatan hooggantoonni Taalibaanii waadaa galuu isaanii himaniiru. Haa ta'u malee yommuu baay'ina namoottan Afgaanistaanii ba'uudhaa fi buufata xiyyaaraa Kaabulitti argaman ilaalaman namoonni waadaa Taalibaan gale sana irratti akka amantaa hin qabne kan agarsiisu akka ta'e Baayiden dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nagaan tura. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaala'insa gabaa tasgabbeessuuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa akka jiru ibseera. Bakka garaagaraatti daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf jecha sababa tokko malee gatii dabalan kanneen 300 ol ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsan. Dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase. Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsa akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti ana pireezidaantiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teeknikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu. Isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taateewwan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akka itti gaafatamanidha. Seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa alangaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kennamee qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin taa'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti ka'u jira. Kan manni hojii isaanii samsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaanu keessa kun qorannaan isaa kan agarsiisu. Amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'eetti deemamaatu kan jiru. Keessumaayyuu daballiin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasisamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf
kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Geetaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus sobaa jechuun ibsaniiru. Daandiin kallattii kamiinuu sababa cufameef hin qabu. Daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa Affaar geessus sababii cufameef hin qabu. Daandiin gara Keeniyaatti geessus karaa sababii cufameef hin qabu. Kuduraa fi muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi immoo seeraan akka to'atamu kallattiin taa'ee irratti hojjetamaati kan jiru. Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qabaa jechuun dhaaman obbo Geetaachoon. Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu irra jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duuluutu irra jiraata. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Borsinirraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha. Waan hojjettan kanaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatanis haa ta'u qaamolee oomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu irra jiraataa waan jedhuun qaba. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyattiitti gaggeessaa jiruuf birrii miliyoona 100 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru. Dhalasaa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenya sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti dhiigasaa kennuutti qoodanni fudhachaa jirutu jira. Kun miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqni walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deebee torbee achaan dura kan walitti qabee gara miliyoona 100 fi miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qooda isaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaatii biyya keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraachuu hin jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenya birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti fufsiisuutu nurra jiraata. Kana kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaanis haa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaan utuu hin godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru. Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Naannoo Oromiyaa keessa amma gargaarsa midhaan nyaataa kanneen barbaadan namoonni miliyoona 2 ol jiraachuu mootummaan naannichaa beeksiseera. Obbo Garramuu Oliiqaa ittaanaa komishinara komishinni sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessa hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeran. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee gammoojjiif badda dareetti roobni arfaasaa dhaabbachuurraan kan ka'e namoonni 100,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuun himamee jira. Galmoo daawwittu gabaase. Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa Iloo Abbaa Booraa fi Wallagga Lixaan ala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan. Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ja'atti yeroo tokko federaalaaf kanneen biroodhaan sooftiweerii fi akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Waliigala akka Oromiyaatti garuu miliyoona 2 ol ta'u yeroo ammaa kana ja'aaf kan gargaaramaa jiranii. Ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan fulbaana jalqabee immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda bahee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona 2 olii ta'a walumaa galee ilaalla. Godinaalee kam keessatti argamu miliyoonni 2 kun? Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru. Kan hin jirre jennu godina Iluu Abbaa Booraa fi godina Wallagga Lixaa qofaadha. Isaan kaan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa hin jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargeerraa gara Lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaanillee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hongeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasnee isaaniin walumaa gala miliyoona 2 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ka'umsi rakkoo kanaa bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitii buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru. Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu guutummaa guututti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kana irratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olis immoo yoo komponentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa faandii of eeggannoos bakka buusuudhaan kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanaatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kana hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin namni qe'ee isaarraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra. Godina Oromiyaa rakkoon hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. Waajjirri koomishinii sodaa balaa godinichaa akka beeksisetti amma godinaalee godinichaa badda daree fi gammoojjii keessatti hanqinni roobaa erga mudatee booda namoonni 300,000 siqan rakkoo hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii jiru. Obbo Tasfaayee Gammachuu hoogganaa waajjira koomishinii sodaa balaa godina Gujiiti. Akkuma beekamu godinni keenya hanqina hongee qofaa osoo hin ta'in rakkoon nageenyaas bal'inaan kan godinni keenya keessa kan jiru ta'uu isaati. Kun wanta deebi'ee hawaasa keenya irratti kan dhiibbaa guddaa jiruuf jireenya hawaasa irratti dhiibbaa guddaa mul'isuu jira. Kanaan wal qabatee namootni deeggaraman namootni buqqaanii hin jiran naannoo Sumaalee irraa buqqaanii dhufan 41,000 fi 83 kan naannoo Sumaalee irraa riitarni jedhamee dhufanii kan mootummaan deeggaramanii jirani. Kaan midhaan idileetiin waliigala aanaa jaharratti gara maatii 100,000 fi 2,394tti tajaajila deeggarsa argachuu jira. Kan midhaan idilee kaan immoo sababa rakkoo nageenyaatiin namoota deeggarsa barbaadan jedhamee adda bahee 100,000 fi 2,975 deeggarsi ammaan kana jalqabamee fi hawaasi aanaalee gammoojjii keessa jiru karaatti deeggaramuu danda'u kennamuu jira. Obbo Tasfaayeen Gujii aanaalee bokkaan irra caame keessatti midhaan kuntaala miiliyoona 3 ol kan midhaan facaafame irraa ni argame jedhamee eegame ture keessaa miiliyoonni 2 ol sababa hanqina roobaan baduu himanii Gujiitti fulbaanii dhufu rooba waan ta'eef mootummaan akka sanyii midhaanii yeroo gabaabaa keessatti ga'u akka qopheessu itti jirra jedhan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Yuunivarsiitiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan moggaas torban darbe eebbisiisee banuu beeksise. Itti gaafatamaan Inistituutii Qorannoo Afaaniif Gaazexeessummaa Dr. Tashaale Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaaf dhufu aadaaf seenaa ofii itti baratuuf gargaara jedhan. Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Bahaa Asfaw Kabbadaa gama isaaniin Hacaaluun waan uummata biratti hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaan moggaafame banamuun kan nama gammachiisu jechuun dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase. Itti gaafatamaan Inistituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tashaala Tafarraa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuunivarsiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu. Yuunivarsiitii Wallaggaa kanaan dura waan guddaa hojjeteera aartii Oromoo kana guddisuu irratti. Kanaaf sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu raatiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin osoo argatee maal ta'a kan jedhu yuunivarsiitiin yaada kana nuu dhiyeesse. Kunoo hundi isaa qophaa'e meeshaan hundi guutuudha. Namni olmos gara guuttachuutti jira humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan nuti. Gootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee ta'an uummata Oromoo keessumaa muuziqaa fiilaarii kana baay'ee
baay'ee itti ama'ee baay'ee itti dhiphatee baay'ee itti rakkatee baay'ee hundasaa asiin gaheera. Kanaaf yaadannoo isaaf kan jedhu mana barumsaa kanatti maqaa isaatiin moggaasuuf dirqamnee. Manni barumsaa muuziqaa kun maal hojjeta? Gara fuulduraatti maal hojjechuuf kaayyeeffate? Amma kaayyoon isaa isa guddaan manni barumsaa kun kan hundeeffame muuziqaa uummata Oromoo gara guddinaatti ceessuuf, gara dagaaginaatti ceessuuf. Uummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma booda hafaatti yookaan immoo aadaa booda hafaatti fayyadama ture. Badaama amma kanaa kan sabni itti laatu ture. Aksuaalii itti fayyadamaa ture. Iddoon laatu yeroo hin jedhu saayintifik hin goone. Kanaaf mana barumsaa kana qabatee kaayyoonsaa manuma barumsaa sana bifuma qindaa'aa ta'eetiin silabasii mataasaa qabatee kaalkilamii mataasaa qabatee harmonaayiz isa jedhee mootummaan baase kana hundasaa of keessatti qabatee of keessatti immoo pirogiraamota baay'ee qaba mataasaa. Seenaa kan Haacaaluu wajjin wal qabatee gochoota Haacaaluun uummata kanaaf keessumaa aartii muuziqaa kana guddisuuf kan inni olaanaa qabate. Gama siyaasaatiin muuziqaatiin kan inni taphate, gama dinagdeetiin kan inni taphate. Muuziqaatiin waan hundumti akka arkaayiviitti goone illee kansaa yerootti nuti ittiin yaadachuu dandeenya. Yerootti kan nuti ittiin isa kaasuu dandeenyu kan qabullee of keessaa inni qaba. Weellistoonni Oromoo kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan hin jirre waa'ee uummata Oromoo waa'ee biyya kanaa weellisaa turan jiru. Tarii kana biratti waa'een isaanii akka baratamu muuziqaan isaanii akka qoratamu gochuudhaaf wanti yaadame yoo jiraate. Yooma boordii sanas argitetti yoo ta'e. Nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa amma ta'e. Isaan qofaas miti. Hundumti isaanii Alii Birraatii qabee gama lamaatiin aartist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti. Intarnaashinaal warri ta'anii warri beekamanidha akka Moodaart hundumti isaaniillee achirra jira. Kanaaf gabaabaatti warri hafanillee maal ture kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu hin jira. Inni qabatameera akka yaadaatti. Kan biraa manneen barnootaa immoo maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf Yuunivarsiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraati. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate. Gama yuunivarsiitonni biraa jette actually Jimmaa yuunivarsiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti nuti gadi suuqne kunis warri Amboof yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuunivarsiitonni biraas yoo waan godhatan walitti dhufnee korfoofne immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree instituutii kooleejii yookaan immoo yuunivarsiitiillee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa. Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata? Hangam guutee hojjetaa jira? Gaaffii gaariidha kun. Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratannee waan abdannuuf kan nuti ta'e. Mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa immoo meeshaalee bu'uura ta'anii kan yaadannee olitti guuteera. Aadaa isa jennu kana kaasee ammayyaatti qabna Wallaggaa yuunivarsiitiin. Anumti nuti kakaase illee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammatti waan kana baay'ee konsernii mataa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetif ta'ee kana raawwachiisuu isaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin dhaloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu, akka seenaa isaatti guddifatu, akka duudhaa isaatti jajjabeeffatu meeshaaleen kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru. Weelluun Haacaaluu hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana. Abbaan Gadaa godina Wallaggaa bahaa Abbaa Gadaa Asfaw Kabbada gama isaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaan moggaafamuu isaan miira itti dhaga'an raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irratti illee waan jedhan qabu. Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa
biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti illee kan beekame yoomiyyuu kan laphee uummata keenya keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfatne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaalle yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala adda addaa keessa jira du'a isaatiif iyyuu amma waaqayyoo gaafa dhugaa isaa bakkee nuu baasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin kana naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo nu ijaaree jedhu gadda uummanni magaalaa Naqamteetiif naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Hacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Hacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusee darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Hacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaadhuma ijoolleen kun illee ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko inni barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ijaaree jedhu Dr. Hasaniinis immoo namni uummanni naannoos baay'ee galata gashanneerra. Manni barumsaa kun torban darbe gaafa Jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara qophii itti aanutti ceena. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa dhaabbattoota mootummaa Minisootaa wajjin waliin ta'uun tajaajila gargaarsa uummata Oromoo magaalaalee Miniyaapoolisiif Seenpool keessa jiraataniif kennaa akka jiru ta'uu beeksise. Dargaggoota gaa'omsuu dhimma fayyaa irratti barnoota kennuuf namoonni gargaarsa barbaadan akka carraa hojii argataniif gargaaruu irratti xiyyeeffachuun akka hojjechaa jiru dubbatu Daayirektarri Waldichaa Obbo Jamaal Galatoo Alamaayyoo Qannaa Miniyaapolis irraa gabaasa qindeessee qaba. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa hawaasa Oromoo kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiraatan gama adda addaan tajaajiluuf bara 1985 kan hundeeffame dhaabbata bu'aaf hin hundoofnedha. Waldaan kun kan hundeeffame bara 1980 keessa yeroo Oromoon heddumminaan gara Minisootaa dhufuu jalqabe waan ta'eef ariitiin afaan baruu dadhabuu fi biyya kanaaf haaraa ta'uun rakkoo waan uumeef namoonni dursanii dhufan walgahuun waldaa kana hundeessan. Tajaajila waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa kennu keessaa inni ijoon maanguddoota deeggarsa barbaadan gargaaruu, dhimma fayyaa irratti barnoota kennuu fi namoonni hojii hin qabne akka carraa hojii argataniif deeggarsa barbaachisaa gochuu akka ta'e Daayirektarri Waldichaa Obbo Jamaal Galatoo Sagalee Ameerikaatti himan. Tokko damee hojii qabsiisaa irratti employment counseling irratti hojjeta, tokko waa'ee dhimma dargaggoo irratti hojjeta jechuudha. Namoota manguddoo rakkatanii dhufanii, ka hojii barbaada dhufanii, ka akkasuma waan adda addaa waan hedduu wanni gaafatamu kan dandeenye bakka itti danda'amutti akeekna, kaan ammoo achumatti eegna jechuudha. Waa'ee fayyaa irratti yeroo tokko namoota muuxannoo qaban finnee akka barsiisan akkasumas Yuunivarsiitii Minisootaa irraa warra waliin hojjennu jira waa'ee riisarchii irratti isaanis dhufanii dhibee adda addaa hawaasa Oromoo keessatti fakkeenyaaf breast cancer waan jedhamu kan taatan akka faffaca'e kana riisarchii goona jechuudha waliin dhibee adda addaa irratti qorannoo godhanii hawaasa Oromoo keessatti dhibee kan akkamitti qolachuun akka danda'amu irratti hojjenna jechuudha. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa dhaabbilee mootummaa biyyattii waliin ta'uun dhukkuba koronaa ilaalchisuun ittisa talaallii fi barnoota garaagaraa kennaa turuus Daayirektarri Waldichaa himanii jiru. Waldaan kun waggaa waggaan baajatni isaa dabalaa kan jiru yommuu ta'u, galma mataasaa kan qabuu fi uummanni Oromoo magaalaa lakkuu jiraatan dhimmoota adda addaaf kan itti fayyadamanidha. Baay'ina uummata Oromoo Minisootaa jiraatanii sirriitti beekuudhaafis waajjira lakkoobsa uummataa biyya kanaa waliin ta'uun hojjechaa akka jiran Obbo Jamaal dubbataniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa Miniyaapolis Minisootaarraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.